Asti bareed maal jedhamu tokko jira. Sanuma jedheni sana booda deebii shinnaa kennite baay'ee nama raree akkan itti siquna godhe sana booda nan dhiyeessee fi wal barreed jaartii lammaffaa dabalachuu beekaa inni kuni ana naqalchiisuudha malee gaaffii natti fakkaatu jechuun namoonni baay'een akkasi dhiyeessaa jiru miidiyaa irratti poost godhee jennaan baga gammadde nuun jedhanii jireenyi isa fuudheef salphata maaliif yoo jettan ati waan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتو تزارا انترتيمنتي جرجرتو جايس فيهسني زارا وقاتو كومي جايس ساباتي دفتي هالراجتو كيسانو بدي نقافل تشاتورتين إنو ندركو توري سلمى في باي ميديا رتاي ميديا فيدمو هندنديني أكفايا قوا دوسيني في دراينا قدا يرين ديجا قوا سلمى ساعتي بالبلا فوانتا إيقورا قورون هدو الفاتا وانتا يفي سبب سنيف بدي أكسيران قياسين كبار دو آينا قدا إجيتي أنا بلسي توكو خانما لما يفي نمتي بدي كجتاني سزرتاني يوهيرواني هم بدين جارسي مالو ما فوقو يا هراكي سما جالتا ما فكبجما أبدي جيتا چو أببي كبدي دفي أبدي ديني كان فودي مشروع المشروع ولا ماستيك ديزاين يروي نا كسي غافي فول فيسبوك ارانغا فدانا مو تانججدي غافي سينچرت غافتن وانتو غافي ببريده كيسا في لي ارغيفي هنگم كانت بريده اسنتس بريده ابددا ابدي هاي ماما تاتي وامتكي كوجه استرغمو كيتيف دو غيلتومي الفادو حواسك وانس قافتن شما أكم جرتو أن أبدي جهان شابو تشالي جلما قافي ون مراس قافتن يوري تجرم سدي بسوط تجرم قافي كان نافيس وكان إيس لي زارا انترتينمنت كده قافي تبفان حاتم ناكي جولي أوروميا كتا كميك دلتي مسلم مو كريستيانا نانجرا قافي كوني Ati mana aku jorle lake ati nakabdi terlalu mudahnya amantan she protestan kita amma garu alhamdulillah musliman lagi berbicara jirenya isa umaho isa gafu dan itu mereka kero bicara punefo mal anda jadi jirenya isa fuudheef salphata maaliif yoo jettan ati waan fuudheef akkasuma jettaan jechuu dandeessu baay'een keessanii yoo fuudhe waan baay'eetu jira tarii ati inni fuudhe inni dhiiraa gahee abbaa manummaa isaa seeraan baachuu yoo danda'e fuuchuun bareedaadha sababni isaa mana keef jettee jiraattaa of eeggannoo goota maatii bulchitaa namni akka nama biyya bulchu jechaadha namni maatii bulchu jechaadha kanaafuu warreen kun yoo jiraattan fuudhaatii ilmoo dhalchaa baay'ataa jira tasfiin jechuun barbaada yeroo duraanii eenyuun jaalala dhiyeesseef jechuun haadha manaa kooliin eenyutu gaaffii jaalalaa dhiyeesseef simoo isiidha maalirraa jaallatte eessatti wal bartanii yeroo duraatiif anatu dhiyeesseef jechuun noormaalii isuma dargaggeessa tokko godhuun godhe kan innis karaa dhumarratti kashtii bareedu maal jedhamu tokko jira sanuma jedheni sana booda deebii shinnaa kennite baay'ee nama raree akkan itti siquna godhe sana booda nan dhiyeessee fi wal barreechaa ilmoo moo intala dura argachuu feetaa kan jedhuuf an dhiira argachuu fedha garuu kan rabbinaa kenne kamuu hin jiru kennaa rabbii waan ta'eef garuu soo dhiira naa kenne baay'een barbaada dhiira baay'een jaalladha jechaadha shamarras naa kennus hin didu jibbani biyya kee jimma ibsi osoo siin jedhanii akkamitti ibsitaa biyya koo jimma ibsuuf guyyaa fakkan nan gahu
Jimma jechuun biyya jaalalaati, biyya mootiiti, dachee bunaa fi dammaati, bakka argama bunaati. Jimma biyya jaalalaati. Gabaabumatti Jimma biyya qilleensa qulqulluu qabdudha, biyya jireenyaaf mijooftuudha, biyya roobni yeroo baay'ee roobu, biyya saawwanii fi biyya parsantiin 75 ol gabaa addunyaa kanaaf buna kan dhiyeessu Jimma jechaadha. Kanaafuu Jimma biyya jaalalaa, biyya qabeenya uumamaatiin dureetti, sooretti jechuun barbaada. Kanaafuu namni Jimmaan hin beekne Jimma dhuftanii akka daawwattan gabanumaanuu sila feeruun barbaada. Namoonni baay'een akkasi dhiyeessaa jiru miidiyaa irratti poost godhee jennaan baga gammadde nuun jedhanii jiru. Akkasuma cidha kee maasha Allah cidha hedduu bareedaa ture. Namoonni galateeffatu yoo jiraat asumaan ibsadhu. Namoonni baay'een keessan karaa keessaa bilbilaan karaa garaagaraatiin karaa feesbuukii karaa yuutuubiitiin cidha koodii wal qabsiisee gammachuu keessan naa ibsaa jirtu bilbilaanis ibsaa jirtu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Keessattuu biyyoota garaagaraa keessa teessanii wantoota garaagaraatiin sappoortii kan nagootan miidhagina cidha kootiif kan na gargaaraa turtan biyya keessa teessanii immoo akka mariitti yookaan akka miinzeetti kan na cinaa dhaabbattan cidhi koo akka bareedu duraa booda gootanii cidha koo maaneej warri gootan baay'eedha jechuun hiriyootuma koo qaaliidha. Chaalenjii meeqa keessa dabartanii kan miinzee koo taatan chaalenjii meeqa keessa dabartanii cidha koo irratti argamtanii kan cidha koo miidhagsitan hiriyoonni koo of beeku isinii maqaa keessa waamuun barbaadu isiniin galateeffadha ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Jaartii lammaffaa dabalachuu beekaa. Inni kuni ana naqalchiisuudha malee gaaffii natti fakkaatu jechuun dabalachuu hin fedhu maaliif jettanii jaartii kiyya kana baay'een jaalladha. Jaalala jechuun nama dhibba jaallachuu osoo hin taane tokkitti qaba yeroo dhibba jaallachuudha. Kanaafuu baay'een jaalladha haadha manaa koo dabalachuu hin fedhu. Isheen kun musee wajjin jiraachuu fedha. Namni immoo jaartii lammaffaa ta'uu hin fedha yoo jiraate immoo Zaara nama biraatiif dabarsinaa kennu. Abdii murattee beektaa yookaan abdii murattee yookaan kutattee beektaa guyyaan isaa yoo jiru gonkoon murattee hin beeku. Wanta abdii nama murachiisu naqunnamee hin beeku. Tarii gadduu nan danda'a. Wanti miira hamaa keessa nama seensu jiraachuu danda'a garuu abdii murattee hin beeku. Abdii murachuu hin barbaadu. Namni lubbuudhaan lafa kana irra jiraatu abdii qabaachuu qaba gara fuulduraatti jechaadha. Kanaafuu abdii murachuun barbaachisaa miti gamanumaanuu namni abdii murate yoo jiraatu murachuun isaa sirrii miti. Maaliif namni lafa kana irra jiraatu wanti baay'ee isa murachuu danda'a waan ta'eef chaalenjii baay'ee darbuu qabda waan ta'eef abdii murachuun sirraan eegamu. Abdii murachuun akka waan jireenya kee isa dhumaa fakkaachuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu abdii murachuurraa of qusadhaa isiniin jechuun barbaada. Gaaffii kana hanga hin danda'u muraasni deebisee kan jira. Warri Zaaraa Entertainment TV ishee hordoftan gaaffii kana keessa wanni isin yoo jiraate karaadhuma ishee yookaan karaa komentii ishee dandeessu. Baay'ee isin jaalladha. Ana biyya Geetaachoo Abbabeen ture ulfaadhaa.